Ashama akkam jirtu hundi keessan bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atuun jedha. Yoo yaaga akkuma yeroo kaanii mata duree biraadhaan isinii deebi'een jira. Mata dureen irratti haasa'u immoo kan hedduun keenya yeroo yerootti dhageenyu waa'ee doktoroonni kalee namaa baafatanii gurguratu. Keessumaa yeroo dhibee wayiif opereeshinii nama godhan kalee nama sana achumaan keessaa baafatanii gurguratu kan jedhu ni haasa'ama. Keessumaan ijoollummaa kootii kaasee even maqaa doktorootaadhaanii doktara Ekeleen yeroo opereeshinii nama godhu kalee namaa keessaa baafatee gurgurata fa'aa kan jedhanii haasa'an jiru. Mee kanarraa waan qabatamaa kan mudateeru kan jiru haasa'uudhume. Akka armaan gaditti hanga dhumaatti na hordofaa chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun dagatinaa. Mee doktoroonni kalee meeqatti gurguratu? Eenyutti gurguratu? Hagam dhugaadha kan jedhu ilaalu. Doktoroota qofa osoo hin ta'in hattuun illee namoonni tokko tokko nama qalanillee kalee namatti gurguratu kan jedhu keessaa baasanii hin gurguratu kan jedhu jira. Meeqatti gurguratu? Eenyutti gurguratu? Akkam dhugaadha wanti kuni kan jedhu waliin haa ilaallu. Doktoroonni yeroo dhibee ta'eef opereeshinii nama godhan kalee keessaa baafatanii dhoksatanii gurguratu kan jedhu ni haasa'ama. Keessumaa isaan kun kan inni baay'ee babal'atee jalqabee bara 1994. 1994 akka faranjootaatti as namoonni baay'een kan inni haasa'u. Kunis kan jalqabee erga namichi biyya Turkii tokko bara 1994 sana kaleen hospitaalatti na jalaa hatame jedheeti. Namni kun miidiyaatti ba'ee hospitaala ciiseen ture, hospitaala yeroo dhibee ta'eef ciisee ture, opereeshinii ta'ee achumaan hakiimonni kalee koo baafatanii gurguratanii kan jedhu na jalaa hatame kan jedhu kaasee miidiyaatti taasisee miidiyaan kana wal harkaa fuudheetu hawaasa hedduu bira ga'ee ergasiiti hakiimonni kalee gurguratu kan jedhu ni haasa'ama jechuudha. Booda wantichi yeroo adda ba'u waa'een namicha biyya Turkii kun yeroo adda ba'u namni sun ofumaa walii galee kalee isaa erga gurguratee booda gatiin naaf kaffalame ga'aa miti naaf haa dabalamu qarshiin kan jedhu irratti erga walii galuu dhabee booda kan inni gaabbee miidiyaatti as ba'ee kalee kun na jalaa hatanii na jalaa bade kan inni jedhe. Malee kaleen isaa namanni kenneef sanaaf hin ta'aaf hin ta'uyyuu adda baasuuf qorannoo dheeraa keessa darbee booda waliin hospitaala deemee walii galtee raawwatee kan kennameef. Namni kun akka inni haasa'e osoo hin ta'in gaafa seerri dhaqee qoratu namni sun ji'a 2-3 qorannoo irra akka ture. Kalee isaa gurgurachuuf kalee isaa irraati saampiliin fuudhamee qorannoo hedduun godhamaa akka ture. Dhiigni isaa akka qoratamaa ture. Kalee inni namicha itti gurgurachuuf jedhuu fi kan isaa yoo itti kennameef yookaan yoo nama sanarraa fuudhamee kaleen nama biraa sanaaf kenname hin ta'aaf hin ta'u qorannoo dheeraa keessa darbee walii galtee hedduu godhee qarshii sanarrattis walii galeeti kan inni booda gurguratee erga gurguratee booda immoo hin gaabbee yeroo gaabbu kana qarshii naa dabalaa jedhee hin didanii innis as ba'ee miidiyaatti qarshii kalee koo na jalaa hatanii jedheeti haasa'ee miidiyaan immoo kana wal harkaa fuudheeti kalee hatame jedhe. Egaa waa'een orgaan tiraafikingii kalee qofa miti. Tiruun jira, onneen jira, sombi jira, qaamni adda addaa jira. Orgaan tiraafiking kan jedhamu kun baay'een akka jiru odeeffama. Biyya adda addaa keessatti ni odeeffama. Malee dhugaan jiru baay'ee xiqqoodha. Almost documentary kan jedhee almost hin jiru jechuun ni danda'ama. Kanaaf saamu garan qabu kan seerri qoratee dhugumammoo wanti kun ta'eera jedhee bira ga'eemmoo tokkoyyuu hin jiru. Kalee nama tokkoo nama biraaf kennuun baay'ee walxaxaa fi deemsa dheeraa kan barbaadudha. Kalee akka meeshaa biraa suuqii tokko bittee bakka biraatti waan geessitee gurgurtu miti. Nama tokkorraa baastee nama biraaf kan kennitu miti. Kalee namarraa fuudhanii nama biraaf kennuun deemsa walxaxaa, bu'aa bayii hedduu, qorannoo hedduu, ogeessa hedduu kan barbaadudha. Kaleen nama tokkoo kan nama biraaf ta'u baay'ee nama fira ta'e muraasa qofarraadha. Kaleen nam tokko nama biraaf ta'uuf namni sun baay'ee fira dhiyoo jeenetikii jiiniinsaa, qacceensaa, sanyiinsaa baay'ee dhiyoo ta'uu qaba. Even akkuma beektanii dhala namaa turu qaama dhala namaa turu ispeer paartiin konkolaataa iyyuu kan konkolaataa gosa tokko gosa biraaf hin ta'u. Kan konkolaataa gosa sanaatu gosa sanaaf ta'a. Egaa qaamni dhala namaa immoo akkam akka kompleksii ta'e tilmaamuu hin danda'amu. Kanaaf kalee nama tokkoo kan nama biraaf ta'u baay'ee nama fira ta'e muraasa qofarraa nama baay'ee dhiyaatu qofarraa argama. Akkasumas dhaabbanni kana dalagu hospitaalonni kana dalagan baay'ee muraasa akka biyya keenyatti hin jiruyyuu ture. Waggaa 1-2 dura hospitaala Qiddus Phaawulositti reefuu jalqaba. Isaanis waggaatti kalee muraasa kalee 15-20 kan taane dalagu. Kanaaf dhaabbanni kana dalagus baay'ee xiqqoodha. Akkasumas ogeeyyiin kana dalaganis baay'ee xiqqoodha muraasadha akka addunyaatti. Kanaaf akka haasa'amu kana miti.
Kana malees kaleen nama tokkollee osoo nama biraaf akka ta'u beekameeyyuu jechuunis fakkeenyaaf kaleen kun nama biraaf akka ta'u erga qorannoo dheeraa keessa ba'ee beekameeyyuu nama sana keessaa ba'ee kaleen nama biraa keessa seenuuf saa 24 keessatti raawwachuu qaba. Fakkeenyaaf namni tokko obboleessa isaaf kalee laachuuf erga qorannoo raawwatee kaleen isaa akka ta'u beekamee booda lamaanuu wal faana kan isaan hospitaala dhaquu qaban. Wal faana dhaqanii achumatti tokko keessaa muramee kan inni isa sanatti ta'u. Malee kalee tokko keessaa muramee baatamee saa 24 booda hospitaala biraa biyya biraa geessite kan kalee sana namatti gootu miti. Kanaaf hospitaala tokko keessaa kalee nama ta'e irraa baafattee meeshaa sana ta'etti qabattee bakka biraa deemtee nama biraaf kennuuf saa 24 keessatti raawwachuu qaba jechuudha. Kana gammam akka dhugaa ta'e tilmaamuun salphaadha. Tokkuma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti kaleen hatameeraa jennu hospitaala ta'etti. Kaleen sun saa 24 keessatti nama biraaf kennamuu qaba. Saa 24 keessatti eessaa akka eessa ga'ee nama biraa sana baqaqsanii sana keessa tiraansplaanti godhu. Waanuma hin tilmaamamnedha jechuudha. Waanuma hin yaadamnedha. Kaleen qaama baatee osoo nama biraaf hin kennamin saa 36 turraan dalagaa ala taateetti gatamuu qabdi jechuudha. Kalee nama tokko keessaa fuudhanii nama biraa kennuuf saa 24 darbinaan fakkeenyaaf saa 36 taanaan kaleen sun tajaajila ala gatamuu qabdi. Tiruu marmaaniif rajiiji immoo saa 12 ol turraan tajaajila ala. Sombii onneen kan kana fakkaatan immoo saa 4 ol qaama nama tokko keessaa ba'anii alan turan. Immediately discard ta'u jechuudha. Saa 4 keessatti nama biraa sanaaf kennamuu qaba. Kanaaf egaa kalee nama tokko keessaa baafatanii nama biraaf kennuun hin gurguratuun kan jedhu jettee oduu fayyumaa sobadha malee dhugaan lafa jiru gonkumaa kana miti namni kalee tokko nama keessaa baafatee nama biraatti gurguratu deemsumsaa hin eeyyamu dhaabbatumti kana dalagus hin jiru kalee tokko nama biraaf kennuun waliigaltee hedduu barbaada qorannoo hedduu keessa darba kalee tokko nama keessaa baastee qorannooma akka inni nama biraaf ta'uuf hin taane dalaguufu torbee tokko ol fudhata. Kanaaf qorannoo sana torbee tokko hanga itti dalagdutti immoo kaleen sun saa 24 darbaa ni gatama jechuudha. Kanaaf waanuma yaadamu miti. Kanaaf egaa wanti kalee baafatanii gurguratu jedhamu kan fayyuma haasamu malee waanuma hin yaadamnedha jechuudha. Kan hedduun kan kana haasa'an warra itti walii galanii dhaqanii hin gurguran dhaqanii itti walii galanii kalee isaanii sirriitti qorachiisanii akka nama barbaadu sanaaf ta'u erga qoratanii booda qarshii fudhatanii gurguratantu na jalaa hatamee hin badee maal jedhu malee kalee baafatanii gurgurachuun waanuma hin yaadamnedha. Galatoomaa turtii gaarii.